labsii yeroo atattamaa. Labsiin yeroo atattamaa kun baay'ee barbaachisaadha. Anis gama kootiin labsii yeroo atattamaa namoonni yeroo adda addaatti kitaaba qulqulluu keessaa labsaa turan labsuudhaaf hin barbaada. Yeroo adda addaatti saba Waaqayyoorraa yeroon labsiin badiisaa isaanitti dhufe yeroo adda addaatu ture. Yeroo badiin guddaan isaanitti dhufe yeroo rakkoo guddaa keessa galani yeroo du'ii fi lafarraa dhumuun isaanitti murtaa'utti labsii yeroo atattamaa labsameetu labsii sana hojiirra oolchuudhaan namoonni ooluu danda'aniiru, sabni ooluu danda'aniiru. Isaan kana keessaa yeroon tokko yeroo Asteerii fi yeroo Mardakiyoos faa keessadha kan inni ture. Yeroo Asteer mootittii turteetti, yeroo Mardakiyoos balbala dura turetti, yeroo sana saba isaaniitti du'i murteeffamee ture. Sanyiin isaanii guutummaatti lafarraa akka isaan badaniif. Mardakiyoosiifis fannoon qophaa'eefii ture. Akka warra kaan du'anitti akka inni hin duuneef fannifamee akka inni du'uuf. Labsiin kun labsii saba isaanii guutummaatti dhufe ture. Mardakiyoos Asteeritti akkas jedhee hime, ati mana mootummaa keessa waan jirtuuf waan ooltu yoo sitti fakkaate hin dogoggorin ittiin jedhe. Maaltu beeka guyyaa akkasiitiif waamamte ta'a jedhees ishee yaadachiise. Kanaaf Asteer akkas jetteetu dhaamsa dhaamte. Asteer boqonnaa 4:15-16 akkas jedha. Kana booddee Asteeris Mordokaayitti dhaamte, dhaqi Yihuudoota Suusaan keessa jiran walitti qabiitii waa'ee kootiif tsoomaa guyyaa 3 halkanis guyyaas homaa hin nyaatinaa hin dhuginaas. Anii fi xomboreewwan koos akkasuma hin soomna. Lafa mootichi jirutti ol galuun seera mootummaa kanaa duuba yoo ta'e iyyuu akka kanatti ani yoon du'es du'inna gara lafa mootichi jirutti ol nan galaa jetteetu dhaamsa dhaamte. Anis sabni koos yeroo itti badiisi nurratti gaaddidduu ta'e kanatti yeroo inni nurratti labsame kanatti ani immoo labsii kanan labsa jette Asteer. Ani immoo labsii kanan labsa. Mardakiyoos saba kootti achi deebii labsii kana labsi. Tsoomaa Waaqayyoon kadhadhaa. Hin nyaatinaa hin dhuginaa Waaqayyoon kadhadhaa. Anis akkasuman godha. Xomboreewwan koo warri naajjin jiraatanis akkasuma godhu. Kanaaf tsoomaatii kadhadhaatii waa'ee kootiif waa'ee saba kootiitiif Waaqayyoon duratti dhiyaadhaa. Waa'ee murtii kanaaf waa'ee labsii nurratti ba'e kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa jetteetu labsii yeroo atattamaa baafte. Mardakiyoosis yoo itti fuftanii dubbiftanii akkuma isheen dubbatte godhe akkuma isheen ajajje labsii sana hojiirra akka oolche nutti hima. Labsiin sun callumedhee bu'aa malee hin taane. Labsiin labsame labsii isa duraan ba'e sana fashaleesse. Labsii sana diigeetu warri baduudhaaf itti murtaa'e jireenya akka isaan qabaatan isaan godheera. Daani'eliin yoo ilaalle, raajicha Daani'eliin dhannee yoo ilaalle, beektota ogeessota jedhamanii warra biyya Baabiloon keessa jiran hunduma sababii isaan abjuu mootichi ofii isaatti abjoote ofuma isaatii immoo irraanfate maaliif natti muudiddan maaliif natti muudadhabdan jechuudhaan qofa akka isaan lafarraa balleeffaman yeroo mootichi du'a isaanitti murteesse Daani'el gara mootichaatti ol galee akkas jedhe, Waaqayyoon nan kadhadhaa yeroo naa kenni jedhe. Sana booda yeroon erga kennameefii booda Daani'el ariitiidhaan gara mana isaatiitti deebi'ee labsii labse. Eenyutti hiriyoota isaatti ture kan inni labsii kana labse. Akkas jedha. Daani'el boqonnaa 2:17 labsii yeroo atattamaa Daani'el labse. Kana booddee Daani'el mana isaatti galee dubbicha hiriyoota isaatti Hanaaniyaa, Misheelii fi Azaariyaatti beeksise. Yommus inni waa'ee dhoksaa dubbii kanaaf Daani'elii fi hiriyoonni isaa beektota Baabiloon warra kaanii wajjin akka hin balleeffamnetti araara Waaqayyoo isa Waaqarraa akka kadhataniif isaanitti himee jedha.
kun labsii yeroo atattamaati jedheen. Anis beektota warra Baabiloon warra kaan wajjin isinis akkan balleeffamnetti gara Waaqayyo isa waaqarra jirutti araaraaf Waaqayyoon kadhannaa jedheen. Eeyyee akkasuma godhani itti fufanii Waaqayyoon kadhatani araara Waaqayyoon gaafannaan Waaqayyo isaanitti araarame. Daanielis hiriyoonni isaas namoonni du'i isaanitti murteeffame sun hundumti isaaniis du'a jalaa baraaramanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoonaas gara Naanawweetti ergamee ture. Diddaa meeqa booda yoo Naanawwee ga'e iyyuu sabni Naanawwee akka isaan badan abdachaa guyyaa 40 keessa naanna'ee yeroo inni labse yeroo inni hin baddu cubbuu keessanii hin baddu Waaqayyo kana isinitti fiduuf jedha yeroo inni jedhe sabni Naanawwee horiin daa'immanni utuu nafin labsii labsani labsii yeroo atattamaa maal jedhanii waa'ee badiisa kanaaf waa'ee labsii nurratti ba'e kanaaf gara Waaqayyootti iyyina qalbii keenya jijjiirranna soomnee Waaqayyoo duratti wawwaanna Waaqayyo araara nutti argisiisee biyya keenya oolcha saba keenya oolcha jedhanii labsii yeroo atattamaa baasan. Labsiin yeroo atattamaa sun saba biyya Naanawwee keessa jiru guutummaa isaanii hambise. Kanaafanis labsii yeroo atattamaa labsa. Yeroon kun yeroo itti caljennu miti waa'ee biyya keenyaaf. Yeroon kun yeroo nu itti haasofnee yeroo nu itti mataa keenya gadi qabannee yeroo itti dhookannee jiraannu miti yeroon kun waa'ee saba keenyaaf. Utuu badiisni guddaan saba keenya irra hin ga'in, utuu badiisni guddaan biyya keenya irra hin ga'in, utuu namni walitti nammee walii isaan fixin ajjeechaadhaaf du'i kana caala ammaatu utuu hin dhufin warri furmaati biyya keenyaaf furmaati saba keenyaaf harka Waaqayyo keessaa dhufa jettanii akka koo amantan yoo jiraattan warri furmaati biyya keenyaaf saba keenyaa harka Waaqayyo keessaa dhufa jettanii akka Asteeriin amantan warri furmaati biyya kanaaf harka Waaqayyo keessaa dhufa jettanii akka Daani'eel warri amantan warri akka saba Naanawwee gara Waaqayyootti bu'uun biyya keenya badiisa oolcha jettanii warri amantan labsii yeroo atattamaa kana warri dhageessan ija keessan gara Waaqayyootti kaasaa mee araara biyya keenyaaf kadhanna nagaa biyya keenyaaf kadhanna Waaqayyo gidduu akka galu badiisi kana caalu biyya keenya irraa akka hin geenye namni walii isaatti namni akka wal hin finne sabni keenya nagaan bahee akka inni galu sabni keenya Waaqa biraa furmaata akka argatu biyyi keenya Waaqayyo biraa tasgabbiidhaaf nagaa amansiisaa akka isheen argattuuf kottaa gara Waaqayyootti boonyaa Waaqayyoon kadhanna. Labsii yeroo atattamaa labsina labsii yeroo atattamaa dhaamsa yeroo atattamaa waliif dabarsina Waaqayyo biyya keenyaaf saba keenya haa yaadatu Waaqayyo isin haa eebbisu.